Kabajamtootaa fi hordoftoota Gammadaa Shoo torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Shoo kan torban kanaa eegalee jira. Gammadaa Shoo hedduun keessan jaallattanii torbaniin nu daawwachaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Maarree Gammadaa Shoo gama YouTubeetiin warri nu daawwattan ammoo YouTubee keenya subscribe gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa taatanii nu waliin yeroo dheeraadhaaf sagantaawwan keenya akka hordoftan kabajaa olaanaadhaan isin affeera. Gammadaa Shoo torban kana ammoo sponsora gochuudhaan kan isin biraan gahe baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Hedduu galatoomaa jennan. Egaan torban kana ammoo keessummaa yeroo dheeraadhaaf nu gaafachaa turtan dargaggeessa baay'ee qaxalee kilippii muuziqaa Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti butuudhaan aartii industirii fiilmii akkasumas kilippii Oromoo keessatti nama seenaa addaa hojjete dargaggeessa cimaa sirboota kanneen akka muuquxaa'ee koololee bulloo 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 duraanuu gammadaan kunkummee sirba kilippiiwwan jedhan babbareedoo suur sagalee ajaa'ibaa fi bakkeewwan baay'ee babbareedootti waraabamaa turan sana duuba direct gochuudhaan yookiin qajeelchuudhaan nama tolu. Yeroo ammaa kana immoo fiilmii industirii Oromoo keessatti adda ta'e tokko qabatee kan isiniif dhufaa jiru dargaggeessa baay'ee jabaa fi cimaa Leencoo Fiqiruu isiniif affeerree jira. Leencoo Fiqiruu haamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte Leencoo. Baga nagaan. Egumaan beekuu jecha baga nagaan. Noor. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oolnaati. Leencoo Fiqiruu baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Akkas ture. Leencoo Fiqiruu maqaan kee kun dhiibbaa sirriitti qaba laata? Leenca. Akka leencaa wayiitti waan of ilaaltu wayii sitti fakkaata? Nakkii hanta akka leencaatti ilaalee beeku. Maali? Anoon beeku. Jechuun yeroo tokko maal jedhu leenci hanga barbaades beela'u marga nyaatu foonuma nyaatee bulaa jedhu. Maqaan kee immoo leenca waan jedhamuu fi akka leencaatti tarii maqaan namaa jireenya namaa murteessaa waan jedhaniif. Maybe gaa waraabessa jaldeessatu leenca amma maka ga'u beeka malee. Leenca akkuma leencaatti of ilaalu leencuma ta'ee jiraata malee. Eenyu si baasee maqaa kee kana? Akka konnaa baasee. Oh. So yaa. Egaa Leencoon daawwattoonni keenyas hedduun isaanii si beeku jedheen abdadhaa warra hin beekneefis dargaggoota baay'ee lafaa ol dhufoo garuu immoo viidiyoolee keessumaa kilippii sirboota Oromoo keessatti nama warraaqsa guddaa fide hojii baay'ee ajaa'ibsiisoo hojii aadaa Oromoo gadi fageenyaan mul'isuu danda'an baay'ee nama hojjete. Hojiidhuma viidiyoo hojjechuu kanayyuu akkamittiin eegalte maaltu akka gara viidiyoo hojjechuu kanatti si kakaase laata Leencoo? Akkuma kan dura dubbachuuf yaale interview tokko irratti viidiyoo muuziq viidiyoon ilaalan ture dur baay'ee. Na ijoollummaa kootti yeroon muuziq viidiyoo ilaalu gaa kan namoota adda addaan ilaala garuu kan baay'ee na hawwate albamii viidiyoo Abbuu Jallaqee fi Nugusuu Taamiraat baasan turanii waqtii wal fakkaataa keessa baasan lamaan isaanii. Kan Abbuushi karaa walakkaa faa taa'ee yaa arrooyi hojjete arrooyi sana. Yaa arrooyi faa kuujaa faa baay'ee ture albamii guutuu ture yeroo sana. So isa faa ilaalan ture kan Nugusuu Taamiraat kan inni kan abbitoo remixii godhee viidiyoo baay'ee sinemaatikii ta'e wajjin baasee so isa lamaanii wajjin walitti dhufeenya muuziq viidiyoo wajjin qabu jalqabee jechuudha. Ijoollummaa keettoo fiilmii faa nama heddummeessee ilaalu carraa fiilmii ilaaluu argatteetta baay'een keenya carraama fiilmii ilaaluu iyyuu hin qabnu turre ijoollummaadhaan waan ta'eef. Nan ilaalan ture garuu irraa barachuuf waan biraaf jedhamti mana barumsaatti ijoolleen dhufanii mana waa'ee fiilmii haasa'uu so hollaadhaati dur CD ture akkama onlaayinii miti so CD fa'aa jijjiirtaa yeroo bara keenya hin jiru ani hin beeku. Bari keessan sagan kaatagorii Haayile Sillaasee dhamoo kan bara miilikii dhamoo. Baruma ammaa kana keessa ta'ee garuu ani baay'ee hin beeku hin jiru ture biyya keenya. Okay eessa biyya keessan?
Fagoodha. Fagaannaan hin beeku waan keenya dhiyoodha. Eessa biyyi kee leencu? Kan koo magaalaa Naqamtee. Magaalaa Naqamtee. Argiteeti mucaa magaalaati waan taateef fiilmiis kilippis ilaalaa guddattee jechuudha. Barnoonni kee achuma? Barnoonni koo yaa magaalaa Naqamteedha. Sadarkaa tokkoffaas lammaffaas. Kan nama dhibu kutaa tokkoo kaasee amma kutaa 10tti mana barumsaa tokkotti baradhe. Waaw. Daaloo jedhama. Achi kutaa 11 achuma Naqamtee gadi bu'een jiituu naannoo jiituutti baradhe kutaa 11 achuma immoo ammas boordiituun ga'een ol deebi'een immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii immoo Achuma. jiituu gara irraatti fixee jireenya koo hundasaa boordii mayyuun ga'een. Achuma immoo jireenyi kee inni sirriin immoo kan inni jalqabe gaafa ni gidduu kana waa'ee kee gaafa qorannu waan viidiyoolee ati kanaan dura hojjette ilaalaan ture viidiyoo sirba muquxaayee jedhuun immoo achi ol immoo Finfinneetti asii ol dhufte jechuudha. Nama Finfinnee keessa seente dhufte. Viidiyoowwan kun hedduu isaanii muquxaayee dabalatee kan amma kan guutuu kan maqaa kootiin hojjettan isallee gana ayyama isin gaafachuun koo nafuu gammadaan kun kummee sirbaa sana. Ati eessaa fidde? Gammadaa warra kootu naa baase. Warri keessaa fiddan? Warri koo Oromoo irraa baasan. Nusachi maa fudhanne. Kanaaf seera jalaa bilisa seera jalaa bilisa baaneera. Guutuu wajjinis kan wal gaafannu ta'a yeroo itti aanu sirbi sunis baay'ee jaallatamaadha. Sirboonni kun baay'een isaanii akka jaallatamaniif immoo wanti akka hawwata kan akka dabalu taasise keessa akkaataa ati itti aadaa sabni kun qabu kilippii tokko keessatti daqiiqaa 4-5 keessatti namatti agarsiisuu dandeessu kanadha. Viidiyoolee kana immoo gara viidiyoo isa professional ta'e kanatti akkamittiin eegalte muquxaayeen fa'aa akkamittiin eegale akkamittiin si amane leencoon maqaa wal fakkaataa waan qabdaniif immoo akkam ture wanni sun. Egaa leencoo wajjin naannoo tokko jiranna yeroo sana dibaabee ka jedhu sirba kana dura qaba ture. Sirbi sun saampiliin jalaa hatamee ba'ee magaalaa keessa dhaga'amuu jalqabe. Naqamtee keessa miidiyaa afaan tokko tokkootiin socho'uu fi ijoolleen sirba koo siyaanatti bilbilan maqaan keenya gatii wal fakkaatu. Leencoo sirbee jenna. Leencoo sirbee jennaan natti bilbilaniitu sirba baaste sirbi kee baay'ee bareeda maarree naan jedhanii ana miti jedheen. Sana booda leencoo gatiin beekuuf walaloo irratti fa'aa beekanii waltajjii tokko tokko irrattis beekanii bilbilee gaafadhu yaa kan koo naan jedhee sana booda waa'ee muuziq viidiyoo isaa irratti haasa'uu jalqabne jechuudha. Ani egaa fault finderiin ture. Muuziq viidiyoo jechuudha irra fooltiin ilaalaa gara akka keenyaatti gaafa dhufu. Rakkoo muuziqaan kilippiin Oromoo qabu teessee tokko lamaan ilaala. Anumti kamiyyuu haa ta'u yoo ilaali ani tas fault finderiidhaan fooltiin keessaa ilaala. Tuman ilaaluun ani tuna ta'e akkasiin godhaa tuna ta'e akkasiin godhuu tuna ta'e akkasiin godhaa tuna ta'e akkasiin godhuu keessan seenee utuman kana godhuun yeroon artistoota muuziqaa hojjetan argu please sin gaafa hojjetan akkasiin hojjedhaa kana fooyyessaa kana dhiisaa jedheen tiippii kennaa. Akkuma kanaan gaa leencoos gaafan kokoon muuziq viidiyoo jechuu qabda. Gaafa jettu garuu akkasiin hojjedhu biraandee akkasii ta'uu qaba wayyaan akkasii kishniisaa ta'uu akkasiin bareedee maarree jechuun jalqabee. Kanuma gidduutti gaa leencooni waan jettu kan akkanaa gootu barbaada jedheetu nagaafatee rakkoon qabu ati fedha qabaannaan boodan akkasiin meekii ta'e jechuudha viidiyoo. Isa dura kilippii muuziqaa hojjettee hin beektu? Lafa waraabamuu dhaabadhee hin beeku. Lafuma waraabamu? Argee hin beeku. Takka ammayyoona. Dhugaa rabbii? Ammayyoona namni gaafa waraabu piroodaashinii namaa argee hin beeku. Kanuma koon jalqabee ammayyoona piroodaashinii makoon beeka malee amma namni akkamtii akka daariiktii godhu hin beeku. Gaafa namni daariiktii godhu argee hin beeku. Kanuma koon jalqabee ammas isumatti hin jiraa gara booddeetti yoon carraas argadhe yeroo namni daariiktii godhuufaa piroodaashinii namaa irratti dhaqee affeeramee ilaaluu nan barbaada. Waaw baay'ee waan ajaa'ibaati. Aadaan hamma kana achi keessatti aadaa gadi fagoo keessumaa amma muquxaayee irratti aadaa Wallaggaa naannoo sana waan jiru jalqaba hanga dhumaatti haala bareedaa akkasiitiin hojjechuu dandeessaniitu kilippii sana irratti baay'inaan akka mul'atutti jecha. Fookiloorii baratteeti immoo yoo waan kana hin beektu ta'e fookiloorii immoo nama barate wayii tokkodha immoo maayini akkamittiin aadaa hanga kana beekuu dandeesse? Bareedaadha fookiloorii baradheera. Tiyaatirii cinattan baradhe fookiloorii akka koorsiitti nu kenname tiyaatiratu barannu. Digiriin kee tiyaatirii? Yaa digiriin koo tiyaatiradha. Cinatti immoo dabalata nu kennama ture fookiloriin. Isa waanuma muraasan baradhe garuu piroofaayilii isan baradhe cinatti gaa laayifii baadiyyaa akka gaariitti argeera. Because Naqamtee irraatii gara sa'aatii 2 wayiidha xinnoo gara baadiyyaa dhaqeen akkoo kofaa maatiin abbaa koo maarree. Akkoo koo wajjin rileeshinii gaariin qaban ture.
Jimaata nan deema akkoo bira baadiyyaa naannoo koomtoo jedhamu beektaa? Yaa naannoo sanadha. So koomtoo dhaqeen akkoo wajjin jimaata yoo naqee amma sanbataatti ishee bira tureen dafinammoo nan dhufaa boqonnaa gaaf torbee 2 ta'uu nu ergu torbee 2 akkoo biraan taa'aa. So jireenya baadiyyaa akka gaariitti argeera achitti. Anis yaadannoo akkasii wal fakkaataa qaba. Yaa aannan dhuguun akka garuu an baay'inaan. Ani aannan illee miti yeroo boqqolloon faa ga'us nyaannaa so damma faa aannanis baaduu itittuu akkuma kanatti immoo irra caalaa isaa akkoo hojii rileeshinii baay'ee. Akkoonis immoo nama kunuunsiti nama jaallatti akkoon. Akkoon kun immoo akkoo nama jaallatu iyyuu hin qabdu. Mee warri akkoo jaallatan akka keenya. Yaa. Akkoo keenya. Akkoolee keenya baay'ee jaallatamu. Ani baay'ee VIP dha akkoo biratti baay'ee. Anis baay'ee. So ishee hojii rileeshinii gaarii gatiin qabuuf laayifii baadiyyaa carraa isheedhaan akka gaariittiin ilaaluudhaaf argadhe yuunivarsiitii gaafan seenu gaa fookularii kana immoo argadhe jechuudha. Sana booda laayifii ani baadiyyaatti akkoo biratti argee fi fookulariin baradhe kanan wal simsiisee waan atameettu kana raawwachuu danda'e jedhee namana. Egaa barnoota barattee xumurteeti jechuudha kan kiliippii leencoo hojjette. Barnoota irraan ture waggaa 3ffaa. Okay, university barachaa. Barachaa ture. Barumsa iyyuu hin finne yeroo sana. Hin finne lakki barachaa hojjette. Tiyaatirii anis university yeroo baradhe baay'inaan barattoonni tiyaatirii baratan barattoota ijoolleen Oromoo fa'aa baay'inaan tiyaatiriin baratanii ammoo akka barnootaatti ilaalu namni baay'een waanuma ogummaa kana waan muuxannoodhaan itti seenamu fa'aatti fakkaata namni baay'een namni baratee nama qubaan lakkaa'amu. Eenyuun argite eenyuun fakkeenya godhattee tiyaatira seente meedisinii fa'aa akkaawuntiingii fa'aa barnootawwan biraa namni baradheen ittiin hojii qaxarama jedhu otoo jiranii akkamitti tiyaatirii seente. Jalqaba kompiitar saayinsiidhaan nageenaan mootummaan kompiitar saayinsiidhaan kan si ramade. Yaa kompiitar saayinsii irraa tan nama naachwaalii baratedha. So kompiitar saayinsii irraa tan gara tiyaatiraatti jira iyyataan xalayaa galchadhe jechuudha. So Wallaggaa Yuunivarsiitii nageenaan. Sittiin kolfine maal siin jedhan? Baay'ee kompileene gochaa turanii dipaartimentii hedii ani xalayaa bira galchadhe iyyuu maali naan jedhu so dipaartimentii kompiitara irraatiin gara tiyaatiraatti jiraachuu barbaadedha. Booda garuu deebitee dhuftee kompiitara deebisennaan sin deebisuu lakkii dhugaa isinumti naa mallatteessaa malee an achi dhaqeen sagantaa qopheesseen achi sagantaa sana irratti sin affeeraan jedheen. Achi booda kee okay ani immoo baay'een jaadha sagantaa artii faarmaachuu waan artii kana baay'een jaadha jedhe believe me ati kana naa mallatteessi malee achitti affeeriinsi fa'amaan jedheeni naa mallatteessee namoonni baay'een oduu durii barachuu deemtaa haasaa barachuu deemtaa kompiitara argattee mootu kompiitara argannee nuti maarree ati siin galle naan jedhanii so ani garuu imajineeshinii sammuu koo keessa jiru gatiin beekuufan gara kanatti muuvii godhee so akkasiin baradhe malee. Maaltu si kakaase eenyuun ilaalte maaltu fakkeenya sii ta'e akka tiyaatiritti dhiibamtuu fi barnootumti isaayyuu jira yaaduma keessayyuu wanti si galche. Nan ilaalaa miidiyaa baay'een ilaalaa so interviyuu artistoota nan ilaalaa taalent shoo baay'een ilaalaa aayidoolii baay'een ilaalaa so achirratti namoota riyaaktii godhan nan ilaalaa namoota interviyuu godhan nan ilaalaa so hojii kanatti milkaa'uudhaaf namoonni baay'een yuunivarsiitii irraa akka baratanii barnoonni tiyaatira akka jiraatu so taalentii koo durummoo miini miidiyaan hojjedhan ture so miini miidiyaa keessa gaafa hojjedhu isa jabeeffachuuf immoo yuunivarsiitiiwwan seenee barnoota kanaan jabaadhe immoo piroofeeshinaalii gaarii akkan ta'uu danda'u nan yaala so achuma warra dhufe. Barsiisaa keessan hoo affeertee sagantaa qopheessite? Hin affeerre dhuguma dubbachuudha. Si milkoomne. Amma garuu sagantaa kan biraa irratti yoo kana argee akkanaa dhufu abdiin qaba. Kiliippoota keefaa argee waan siin ga'e qabaa ergasii deebitanii waliin argina. Waan gumiiwwan immoo gaafa kaastu gumii yuunivarsiitii keessattis gumii keessa akkati turte dhageera. Eegasii eebbifamtee baatees immoo magaalaa Naqqamtee keessatti gumiiwwan adda addaa gumiiwwan aadaa aartii hogbarruu kana keessatti baay'inaan dursaa baay'inaan keessatti hojjechaa turte. Mee bu'aa akkamii sinii buuse gumii keessatti hirmaachuun bu'aa akkamii sii buuseera bu'uura akkamii sii ta'e guyyaa har'aatiif. Okay baay'ee bareedaa ture achittan afaan hiikkadhee dhuguma dubbachuudhaaf akka inni yuunivarsiitii galuu qabus akka barnoonni kun na barbaachisus barnoota kanaan akka jabaachuu qabus bakka itti murteessadha jechuudha. So gumiiwwan adda addaan keessan ture. Otoo yuunivarsiitiin galiin iyyuu gumii keessa ture. Biiftuu Naqamtee fa'aa kan jedhamu biiftuu gumii Naqamtee qabna kan oosaadhaan gaggeeffamu jechuudha. Waa'ee HIV irratti yaa itti fayyadama haasaa quunnamtii irratti barnoota adda addaa kenna turre achi booda
karoora maatii keessa hojjetaan ture. Karoora maatii keessa akkasuma mini miidiyaa keessa walaloo fa'aa diraamaa qof dubbii waan adda addaa hojjenna ture. So achi keessatti ani egaa sagalee ciradheen okey kennaan koo gara tiyaatiraatti yoon bira dheera caalaa naa wayyaa. Kanaaf naachuraalii irraatii gara sooshaaliitti jijjiiradhee innaa manni sun ka'umsa gaarii naa ture jechuudha. Egaa Leencoon yeroo ammaa kana immoo fiilmii baay'ee guddaa ta'e, fiilmii baay'ee cimaa ta'e, fiilmii industirii fiilmii Oromoo jijjiiruu danda'uu fi bu'uura tokko lafa kaa'uu danda'u. Waa'een abbaa malkaa immoo gaafa ka'u konseptii abbaa malkummaan kunii waan hedduu of keessaa qabaata akka aadaa Oromootti jechaadha. Egaa waa'ee fiilmii kana baay'ee gadi fageenyaan ani waan muraasa waan viidiyoo gabaabaa isin hojjettan argeen jira. Mee waa'ee abbaa malkaa akkamittiin yaaddanii akkamittiin muuziqaa adda addaa kilippiiwwan hojjechuu irraa immoo gara fiilmiitti ce'uun qaba jettee akkamittiin murteessite? Egaa muuziq viidiyoo kana irratti gaafa hirmaachaa dhufu muuziq viidiyoon kun gaafa gaarii naa ta'a deemu namoonni fiilmii akkan hojjechuu qabu yeroo adda addaatti meeshanii naa godhu. Sanarrumarraa ka'anii fedhii fiilmii hojjechuu na keessatti horataa dhufee jechuudha. So sana booda fiilmii kana hojjechuudhaaf immoo soluushinii barbaachuun jalqabe. So garuma sanarraa dhufe jechuudha fedhichi. Fiilmiin kun fiilmii akkamiti jechuun danda'ama. Industirii fiilmii Oromoo keessattis immoo waan addaa wayii maal qabatee dhufe jettee amantaa akka Leencootti? Amma danda'ametti egaa eksperimentaalii gochuu yaadneerra. Yoomessa isaa gara dudduubaatti deebi'uu yaadneerra 1970moota keessaa. 1970moota keessaa. Seenaan fiilmichaa jechuudha. Eeyyee. Gama lookeeshiniini, gama kaastootaani, gama kostyuumiidhaan, proopsii ka jennuuni wantoota baay'eedhaani. Amma humna keenyaa maaluu danda'ame waan haaraa fiduudhaaf yaalleerra. Amma gaa ofii keenyaa hojjennee ofii keenyaa deebinee immoo himachuu hin dandeenyu. So garuu waa yaallu yaalleerra namni immoo dhufee ilaalee waan hojjenne kanatti yoo beekamtii nuu kennee yoo yaada nuu kennee irra caalaa bayeessadha jedhee nama. Yeroo hangamii sitti fudhate fiilmii kana hojjettee xumuruudhaaf? Gara waggaa tokkoof ji'a 4 natti fudhateera. Waggaa tokkoof mana barumsaa bannee ijoollee barsiifne maal waan ta'eef waggaa tokkoof ji'a 4 isa dura yaaduma isaa ture garuu mana barumsaa sana bannee ijoollee kana leenjifnee fiilmii kana waraabnee editii goonee walumaa gala waggaa tokkoof ji'a 4. Fiilmii waggaa tokkoof ji'a 4 guutuu hojjetamaa turedha jechuudha. Jechuun ijoollee barsiisuun ijoota ja'aaf. Ijoollee barsiisuudhaaf fudhannee ijoota ja'as warra jiran garuu piroodakshinii jalqabne jechuudha. Piroodakshinii, poost piroodakshinii jechuudha. Kanaaf jiijaa kan barnootaa ture. Malee qaama waraabbii keessan ture. Ijoollee qophee ijoollee bilcheessaa ture barsiisaa. Qaamuma fiilmii kana piroodiis gochuudhaaf yaadame keessa waan jiruufi. Isumatti qabama. Hojiitti qabamuu danda'a. Achumatti qabama. Inni kan biraan fiilmii kana irratti maallaqa guddaa baastanii jedhanii isin namatuun dhage meeqa baaftanii? Meeqa jedhanii namatu? Ani hin beeku akka dubbatanitti maqaa isaa yoo dhiyeessan namni baay'een. Lakki meeqa jedhu meeqa nu hammatan? Miliyoona 50 fa'aa jedhu kaa. Haasa'ii gammada mukaayin. Naannoo maallaqaa gaafa geessu si hudhe maali? Dhuguma dubbachuudhaaf aartii kana keessaa ani aartiin biriidhaan akka vaalii ta'uu barbaadu especially biyya keenya keessatti akka biyya alaa miti biyya keenya wantooti vaaliyuun isaanii hin baane baay'ee qabna. Amma qarshii itti baafne qabna ani garuu qarshii sanaan qofa fiilmii sana argadhine manoonni. Waan qarshiin hin madaalamnes immoo qaba. Hedduu jira maal jechuudha harki caaluunsaa qarshiidhaan hin madaalamu. Herreegisaa jechuudha. Kanaafi Leencoo dhumaaf iyyuu kaffalamne miti ree. Maal jechuudha? Baay'ee jira malee wanta baay'ee jira. Inuma aartii keenya keessa kanatti wal gargaartu kanatti walii utubduu waan baay'ee. Maaloo ishee kana naa qabu. Gootu baay'ee jira kan ittiin hidhamne. Biyya biraatti tokkoon isaa kan maallaqa ta'e jechuudha. Maal jechuudha taayimiidhaan si hojjetama. Taayimiidhaan si hojjetama hundisaa. Seera? Biyya Faranjiitti daayiriktarri parsantii 10 baajeta keessaa kaffalamaaf. Parsantiidhaan kaffalamaaf. Waanuma waliigalaa irratti. Waanuma waliigalaa fakkeenyaaf miiliyoona 100 baaftee ta'e parsantii 10 kan isaati. Miiliyoona 90 ta'e, miiliyoona 50 ta'e, miiliyoona 40 ta'e, 10 ta'e akkuma kana jechuudha. So gara keenyatti gaafa finnu gaa
akkasittiin reeshoo hojjetamu finnee biyya keenya keessatti qarshii amma kana hojjenne hin madaalu. Kanaaf qarshii baay'ee itti baafneerraa garuu qarshiin suni fiilmii kanaaf hin madaalu vaaliyuun birrii sanaas qarshii kana. Maallaqni itti baafne guddaa haa ta'u iyyuu malee maallaqi itti hin baasiin garuu baasii tokko malee dhuunfaa keenyaan dafqa keenyaan kan hojjenne utuu lakkaa'ame sanaa ol ta'a jechuudha. Yaa vaaliyuun isaa baay'eedha. Kanatti herrega isaa hojjettee birrii baay'ee ta'uu danda'u. Kanaafi ani yeroo waa'een fiilmii qabu muuziqaa qabu biyya kana keessatti birriidhaan reeshoon isaa hojjetamuu hin qabu jedhee namana. Ani himamuu jechuun yeroo isin jedhu birriin difinishinii hojii tokko ta'uu hin qabu. Because birrii bar misuse yoo goote akka hin taane yoo goote iyyuu fixuu dandeessa. Kanaaf birrii ati baay'ee itti fixeef hojiin sun waaw jedhamu birrii immoo seeraan fayyadamteef xinnoo fayyadamtee hojjetteefis immoo hojiin sun gadheedhaan jedhamu yookaan immoo biraandii ta'een hojjetame yookaan immoo baay'ata guddaa hin hojjetamne jettee kompleenii gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf hojii biyya kanaa birrii maatarii hin godhu. Yeroo tokko tokko garuu biyya kana keessatti wantoonni baraman maali? Fiilmii miiliyoonni 5 itti ba'ee, fiilmii miiliyoonni 10 itti ba'ee, kan 20 itti ba'ee jedhamee akka maarkeetingittis akka beeksisaaf dhaadheessaatti itti fayyadamuudhaaf piroodiisaroonni gatiidhuma isa baasan qofatu hin ta'in isan baasiin hunda'uu itti lakkaa'anii hammanatti itti ba'e jedhanii dubbatu waan ta'eef namnis immoo maallaqni baay'een itti baanaan waaw fiilmiin kun fiilmii bareedaa ta'a jedhee akka namni yaadu waan taasisuuf yeroo baay'ee waa'een maallaqaa kan gaafatamu. Yaa maayini inteeshiniisa maallaqa himamuu duuba maaltu jira? Maallaqa himamuu duuba kottaati ilaalaa fiilmiin kun cimaadha. Baajeta guddaa itti ba'ee. Baajeta guddaa itti ba'ee waan ta'eef baajeti guddaan itti ba'ee bareedaa ta'e akka jechuu wayii tokko fakkaata. Amma biyya alaatti gaafa ta'u akkasidha. Biyya keenyatti gaafa dhufu garuu amma argiteetti hootee yeroo baay'ee fiilmiiwwan akkasitiin dhaadheeffaman baay'een yeroo milkaan badaa argeen beeku. Dhugaadha. Argiteetta iyyuu mitire soo fiilmii biyya kana keessaa fiilmii afaan biraadhaan hojjetamu baay'ee dhaadheessaa oolu. Garuu maaf hidhattaati birrii hojii hojjetan sana birriidhaan vaaliyuu gochaa jiru. Dhugoomina biyya keenyaa wajjin sitti magaalaa. Eeyyee dhugaadha. Soo kanaafidha malee dhuguma baajetee hojiraatee wanti gaariin hojjetamuu danda'a garuu baajetimti jiru sun qofti fiilmii keenya sadaan akka koottan koodifaayiniin godhu. Ga'een leencoo fiilmii kana keessatti daayirektii gochuu qofadha moo waan biraa maal fa'aa gochaa turte jechuun yeroo tokko abbaa waan sanaa gaafa taatu wanni hundumtuu sirratti jiga waan ta'eef jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf amma kanas ba'ee haasa'u waanadha. Garuu kiruun na dudduuba ture miinimam nama 28 ol turan. Namoonni hojii kana waraabbii maal irratti hirmaatan? Kiruu yeroo jennu. Yaa kiruu jennu miseensa hojii waraabbii na duuba ture jechuudha. Namoota? Namoota na duuba ture. Amma 28. Amma yeroo waa'ee fiilmii ta'u akkamitiin wal fakkeessa ani kubbaa wajjin wal fakkeessa. Nama fakkeenyaaf kubbaa olaatee gareen ittisu jira, gareen gudduudha kubbaa taphatu jira, warri gararraa toorarra taphatan jiru. Warri kun hundumtuyyuu geessanii aaxqii ta'e yookaan immoo isa dhumarratti goolii galchuudhaaf kennu gubbicha. Sana booda namichi dhumarratti goolii galcheetu nama goolii galchee wajjin selebireetii godhama. Amma ani isa namicha goolii galchee jechuudha. Amma gartuu yeroo baay'ee Meesii yookaan Roonaaldoo jedhamu. Meesii Roonaaldoon akka kubbaa galchuuf namoonni 9 dudduubaatii kubbaa kana harkisanii fidanii itti laatanii jechuudha. Tigira nyaan hundumaa qopheessanii galchi jedhanii. So namichi sun hin galchee jechuudha. Kanaaf Production keessatti illee na dudduubaati namoonni 28 guutuu qopheessanii fidanii waan natti kennan dhiitee galchaa jechuudha. So gaafa ani galchee celebrate godhu namooti warri kaan dagatamanii namni ana wajjin celebrate godha. Seera kubbaan isa akkasi. So kanaafi namoonni kubbaa Ronaldo qofti suu gaafa jedhu yaa dhufu namoonni 10 mul'atan. Inni yaa mul'atanii Ronaldo gashi jedhama maqaa isaadhaan barreeffama. Creditiini so goolichi isaaf lakkaa'ama jechuudha. Kanaaf ana duuba namoota jiran baay'eetu hojii kana irra caalaa miidhagse jedhee nama jechuudha kan ana caalaayyuu. So kanaafi gaheen koo ankoo barreessaa fi daayirektaran ture. Barreessaas daayirektaris ana ture. So namoonni garuu shoora olaanaa taphatanii kanneen akka Haftee Baqqalee fa'aa assistance screen play isa barreessee editara koo assistance daayirektarii koo obboleessa koo Iyyoo Badmaasuu. So gaheen isaa baay'ee guddaa ture. Daayirektara fotoogiraafii Eliyaas Kabbade, siinotoogiraafariin keenya Shimee Shimallis Taaddasee, aart daayirektariin keenya Zaman Isheetuu, muuziqaa diizaayinii kan nu godhe Ermiyaas Sammatoo, gaafariin keenya Ayyuu, kostuumii kan nu qopheessite Munaa baay'eedha. Production managerii keenya Suuraa Shifarraa, Saamii Hoop yookaan Saamu'eel Deebisaa. So
warra kana ga warra sammuu keenyatti na dhufanii sii kaasa'anii diraayivarii kootu dabalatee warra achitti iddoo lookeeshiniitti nu gargaaran namoota baay'eedha jechuudha. Kanaaf milkaa'ina hojii kana keessa namoota jiran kanatu aan akkan goolii sana galchee namni ana wajjin selebriitii godhu. Yaa garuu yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e fiilmii industirii fiilmii keessattis kan afaan Ingiliffaattis haa ta'u kan afaan Amaaraattis even kan afaan Oromoo keessatti Director fiilmiin kan directoraatii jedhama. Mitiire yeroo tokko barreessaanuu nama biraa ta'e taatonnis nama biraa fiilmii leencoo fiqruu kan jechisiisu directii gochuu keeti. Maaliif fiilmii sana nama qajeelchu nama toora qabsiisu nama waan hundumaa xumuratu maqaatti dhaama waan ta'eef gahee sana beekuu waan hin barbaadeef fiilmiin directoraa miti yoo kan waamamu sirriidha. Inni namoonni baay'een confuse ta'u maarraa ka'e beektaati. Fiilmi jechuun motion picture jechuudha. Jalqaba maal ture? Barreeffama ture. Barreeffama sana motion picture kan godhe lubbutti horu. Kanaaf ati kan ilaaluuftu motion pictureidha yookaan immoo fakkii sochoo. Dubbisuun dhuftu. Scriptii dubbisuun dhuftu. Kanaaf kan ati dhuftu directora sana waan inni barreeffama sana akkamittiin pictureetti akka inni jijjiire ilaaluu dhufta. Kanaaf waan ati ilaaluu dhuftu kan qopheesse nama sana jechuudha. Kanaaf oonariin fiilmii sanaa kan ta'u fiilmiin kan directoraadha kan jedhamuuf kanaafidha jechuudha. Achirraa dhufee namoonni baay'een sababa isaa hin beeku jedhee namana garuu saayinsiin isaa akkasidha dhuguma immoo kan daarektaraati fiilmiin. Yeroo baay'ee gaasila akkuma kaafte waan maallaqa wajjinis wal qabatee maallaqa guddaadha kan itti baaftanii haa ta'u malee yeroo baay'ee industirii fiilmii Oromoo keessattis aartiis haa ta'u miidiyaas Gammadaa Shows dabalatee gaheen ispoonsaroota baay'ee laafaadha yookiin ispoonsaroonni baay'een hirmaatani. Abbaan Malkaa ispoonsaroota meeqa argate? Nama baay'eetu sin gargaaraa jiraayi. Akkam jetta Leencoo? Ispoonsaroo maal argan? Ispoonsaroo maal argan? Yaa. Maal jechuudha? Sintuu ispoonsara hin gaafanne. Amma yeroo tokko nuunis waan jedhani. Ispoonsara gaafattanii ispoonsara hin qabdan homaa hin gaafattanii nuun jedhu. Nuun gaafachuun dhiifne nama hedduu gaafannaa dhaabbilee hedduu dhaabbilee Oromootis dhaabbilee kaanis dhaabbilee biyyoolessaa hedduu deemnee gaafannaa. Ispoonsarii waan hin godhamneef nuti. Isinis akkuma keenya kana deemtanii gaafattanii dhorkamtammoo isinumatu nu gahaa maallaquma tikeetii irraa argannu nu gahaa jettaniiti. Lakki inuma gaafanneerra sooshaal miidiyaa irratti maxxansanii turre inumaayyuu maarkeetingii wajjin diilii goonee seera isaa eegneetu proposaalii hedduu qopheessinee kaampaanota 10 wayii oldha kan appilaayi goone. So qaamni deebii nuu deebisan jiru jechuudha. Amma interviyuu kana godhamutti. Homtuu maybe kan interviyuu kana booddee interviyuu kana booddee ispoonsaroonni propozaala abbaa malkaa jiru isin bira galee jiru. Dhaabbileen mootummaa miti mootummaa daldaltoonni hundumti keessan lapheetti qabadhaa. Fiilmii kana ispoonsar gochuudhaan baay'ee irraa buufattu dhugaan sanitti hima. Gammadaa Shows ispoonsar gochuudhaan baay'ee buufattu. Rakkoon isaa amma biyya kana keessatti akkaataan ispoonsaratti gaafatamuu fi warri ispoonsara nu godhaa jennee bira deemnu nu ilaalan akka kadhaattis yerootti ilaalan waan jiruufi inni kun rakkoo baay'ee uumeera jedhee yaada. Ispoonsarshiippii keessatti garuu fiilmii kana irratti fiilmiin kun miiliyoonota bira gahaa namoota hedduu jaalata booriftaan namoota hedduutu jaalala guddaa ittiin qabamuuf deema. Isa kana keessatti maqaa dhaabbata keessanii oomisha keessan tajaajila keessan waliin maxxansitanii bahuu akka jechuuti. Ammaan garuu yaada maaliin qaba asirratti yoo danda'e fiilmii industiriin keenya ofiisaadhaan jenereetiif gochuu danda'uutti deemuu qaba. Of danda'u. Yoo danda'ame ispoonsarii akka dabalataa akka bu'aatti malee maaliin of danda'a akkas taana isatti dhufuu qabna. Akkamittiin fakkeenyaaf fiilmiin biyya alaa akkamittiin of danda'a akkamittiin gurgurama. So akkamittiin nuuni dijitaalii kanaa gara maarkeetiitti akkamittiin jijjiiruu dandeenya. Sigaraa isa hin goonu taanaan yeroo hundumaa teenyee ispoonsara qofa eeguudhaan hin ta'u jechuudha. Jechuun koo ammaaf sirriidha ispoonsara malee socho'uu danda'u artiin keenya. Eegaleedhaaf garuu fakkeenyaaf amma waan akka teelee TV argiteetta. Teelee TV dhaan fidanii jiru afaan Amaariffaaras afaan Oromoos irratti fe'amaa jira. So amma inni maarkeetingii fiilmii keessaa tokkodha. Namni mana isaa taa'ee birrii 100 sii kenne namni miiliyoona 1 birrii 100 kaffalee birrii meeqa? Herrega isaa rukuttee birrii baay'ee uummata miiliyoona amanuun miiliyoona 60 qabna miti. So isaa ol ta'a jedha ammayyuu. Isa dhibbaanii noo miiliyoona isati miiliyoona 60 dhiisi. Miiliyoonumti tokko yoo bitu. Miiliyoonumti 3 habitu. Miiliyoona 57 dhiisi. Miiliyoonni 3 birrii 100 si habitu. Naa rukkutee herrega kalkuleetanii.
Maali? Naarukutaa jiru. So baay'eedha birriin isaa. Si galaa birrii dhibba tokkoon bifa inni itti mana taa'ee sirraa bitachuu danda'u ilaalee jechuudha. Yoo kireetii gootee si galaa birrii tokkoon noo sirraa bitee miiliyoona sadii birrii miiliyoona sadiidha. Birrii lama yoo sirraa bitee miiliyoona ja'a. Birrii miiliyoona ja'a. Birrii sadii yoo sirraa bitee miiliyoona 9. Si galaa kanaaf malaalika bifa simbiidhaan birrii sadii sirraa bitee namni miiliyoona 3 yoo si ilaale ajennu fakkeenyaaf hojiin hojjedhe keessaati fakkeenyaaf bulloon miiliyoona 36 moo akkas qaba. Miiliyoona 36 birrii tokko rukuti. Birrii meeqadha? Birrii miiliyoona 36. So maaliif kanaa online marketing isaa qophaa'ee namni mana taa'ee birrii tokkoon viidiyoo tokko sirraa bituu dadhaba. Hin dadhabu namni bara. Nutu creative ta'ee platformii sana qopheessine. Nama marketingii aartii irratti hojjetu hin qabnu. Nama dijitaalaa hin qabnu. Si galee? So amma argitee sirbootame xirrimaa isaan mari'aa jedhanii birrii 5 birrii 6 sirraa kutu. Birrii 5 natti fakkaata. Imagine. Inni marketingii dabaru. Maallaqa guddaa. Birriitti nama tokkorraa birrii 5 kutaa imagine. Kun gaafa walitti hidhamee dhufu birrii baay'ee. So fiilmiin keenyas muuziqii viidiyoon keenyas maarkeetingii akkasitti dhufeetu ofiiyyuu of danda'ee warra ispoonsara gaafannu kanayyuu gargaaruu qaba danda'a. Waan gurguramu baay'ee qabna. Imagine waan namni dadhabe baay'ee hojjenne waan namni danda'u baay'ee immoo dadhabne. Si galaa? Kanaaf ani yeroo hundumaa hawwiin koo maa'inni namoota maarkeetingii dijitaalatti hojjetani. Amma ni ogeessa fakkeenyaaf. Hojiin koo piikcharii piroodiisii gochuudha viidiyoo hojjechuudha. Marketingii akkasii hojjechuu miti. Nama dijitaalaas miti ani. Garuu namni biraa immoo dhufeetu leencoo yaada kee kana, fiilmii kee kana, sirba kee kana, karaa kee kana kanatti gurguruu dandeenya dheetu. Biyya alaatti kun akka Netflix, Prime warreen akkasii. Sony fa'aa baay'ee jiru jechuudha kaampaanii gurguddaa jira. Dhufeetu yoo dhufe nuti uummati Oromoo miiliyoonii ammi sana keessaati jettee maamila miiliyoona 3 horanneenaan nuni maal jettaa boo nun warra mootummaa biliyoonera taana nuni waggaa kanaaf warri dijitaal irratti hojjettan warri appilikeeshinii adda addaa uumuu dandeessan weebsaayitii adda addaa uumuu dandeessan carraa gama aartii oromootiin bal'aa kunam maal jechuudha hojii uumaan tokko rakkoo jiru laaleetu uuma amma gama keessanii rakkoo kana agarsiisaa jirtu waan bareedaa produce gochaa jirtu garuu rakkoo gama kanaan jiru laaltanii ijoolleen daa'immoonni duuba jiran akka kanarratti hojjetan. Kanaaf ani ispoonsara amma ispoonsaratti katakaa mirga qabuun jedhani. Dirqama nuuni ispoonsara gochuun qabani. Nuun hojii nuun hojjennu maaliif biizinasii jeneratii gochuu dadhaba. Maaliif maarkeetingii itti dadhabne. Hojii amma sana hojjenneef. Humni garuu murteessu ila isteejii itti yookiin sadarkaa ammatti aartiin keenya irra jiru waanuma reefuu dhalatee daa'imaa jiru wayii takkadha. Daa'imni tokko immoo yeroo daa'imutti hojii hojjetee aannan bitachuu hin danda'u sii galee qaama ispoonsara isa godhu maatii isaa barbaada. Akka maatiitti akka maatii aartiitti akka jaallattoota aartiitti warri nu daawwatan hedduun isaanii gara jalqabaa kana yoo xiqqoo nu utuban kaan ofii keenyaan waan baay'ee gochuu dandeenya jedhee waan amanuuf. Yaa jechuun sadarkaa sanarra barreeffama. Sana erga didaniitii akka dirqamaatti yoo deemuurraa nuun ofii keenyaati solutionii cinatti barbaachaa deemuun egeree keenya because amma sababa ispoonsaraa kanaanii ispoonsoroonni fakkeenyaaf old fashion gochaa jiru amma badamayyuu interest gochaa jiran. Kana jechuun gara fuulduraatti fiilmiin afaan Oromoo hin hojjetamu jechuudha ispoonsoroonni ignooriin gochaa deemu tanan. So ispoonsoroota teenya himachuu dhiifnee garuu solutionii biraa warri akkasiin jedhama walitti dhufanii hayyoonni walitti dhufanii yoo kireetii godhametu hegereedhaaf furmaata ta'a jedhee nama jechuudha. Because waa'ee ganaa waggaa 30-40 booddee na yaaddeessa malee inni amma akka kasaattiyyuu just kee baaneerra. Baay'ee dinqidha dhugaa dubbachuudhaaf wanni leencoon konfidensii hammana ga'u ofitti amanamummaa guddaa kanaan dubbachaa jiruu fi fiilmii kana Abbaa Malkaa. Mee fiilmii Abbaa Malkaarraa waan muraasa nuuf fidee dhufeera leencoon ishee sakandii muraasa laallee walitti adeemna. maal akkan siiftuu barbaadda? Ilma koo jilba kee gatteen deemee maal abbaa ishee
namadike shereko arrabanose Lolee gootummaa gannee kana miti biyyatti agarsiisuu barbaadu. Sagalee shimbira dhaga'uun barbaadu. Iddisaa lafa lixaan isaan hafe. Lootuun takka bofaaf jawwee waliin murkii eegallaa. Lafa bulchaan jiru barbaannee keessatti deebisuu qabna. Dhufe. Ani immoo maal asitti balleessine? Miilla koo irratti kufee dhiifama nan gaafatu taane. Baraaf furgugee gad jedhanii dabarsuun. Maal dargaggeessoo sirratti ol ajjeesee jedhanii meedaa fi heerumii nu boqochiisime? Waaw! Tiriilarii baay'ee ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaa fi hanga muraasaan asirraa arge irratti qulqullinni sagalee, qulqullinni viidiyoo yookiin suur-sagalee asirratti mul'atu bakki isin itti waraabdanii taatee duubatti nama deebisu kun hundumti nama hanga kana baay'atu kana hunduma. Mee fiilmiin kun hanga kanaan duratti fiilmolee baay'ee arginee jirra garuu kanarratti waan addaati kan nuti argaa jirru. Hanga kana bakka fagoo hamma kana wancii natti fakkaata bakki isin itti hojjettanii gaafa ilaalu. Hanga kana hundumaa deemtanii bakka sana hundumaa deemuun maaltu si mudate achitti chaalenjii akkamiiti? Fiilmiin kun amma kana akka kanatti akka bareedu maal faa gootan wanni iccitiin addaa yoo jiraate jechuudha. Akkatti akka bareeduu fi jalqaba waaquma amannee baane. So waaqayyoon qabannee baane taanee amma danda'ametti gaa akkuma silasin jedhee scratchirraa jalqabuu yaadnee ijoollee barsiisuurraa dan lokeeshinii irratti baay'ee kostuumii isaanii irratti baay'ee dadhabnee. Uffata isaanii. Uffata isaanii irratti baay'ee dadhabnee achi deebinee immoo kiruu kana immoo seeraan organaayizii gochuu eenyuun maal rakka ta'u piroofaayilii isaanii seeraan ilaaltee ijoolleen seeraan parfoormii godhuu warra behind kaameraa jiran jechuudha. Isaan filuu irratti seeraan of eeggannee goonee sana booda gaa wancii deemnee I think maximum torbee sadii achi turre kaampii goonee. Torbee sadii. Achi turre ammal goone gaa guyyaatti nama 44 faan yerootti taanu jira jechuudha kiruun. Achuma qabannee 44 nyaatanii dhugdanii bultanii kan hundumaa dandeessan. Jechuun egaa inumaayyuu gaa achumaas immoo lookaal kaastis immoo kan fayyadamne qabna korosoota. Taatonni naannuma wancii jiranis. Baay'ee uummata ajaa'ibaati baay'ee. Baay'ee namoota siinimaa beekanii, kaameraa beekanii, aktiingii sirriitti si danda'anii. Warra wancii dhagaa jirtu. Baay'ee jechuun akka isaanitti immoo jaalala namaa kennanii, akka isaanitti nama kabajanii. Nun dubbifne jedhanii si koomatu isaa. Garee koo keessaa namni yoo isaan hin dubbifne leencoo ijoollee akkas akkasii nun dubbifne maaf nama dubbisan naan jedhu. Amma kanatti yeroo hundumaa mana keenya yoo dhuftuu siin jedhu. Mana isaanii deemaa. Mana achirra naannofne mana keenya yoo dhuftanii waraabdu siin jedhu. Jechuun an jaalala akkasii argee hin beeku. Isuma dhugumaa isa miidiyaa jedhanii mana yeroo jettu manuma itti waraabdan kana mataasaa hanga halluu mana isaanii dibdanii qopheessuu hundatti qopheessaa turtan. Na amantaa torbee lamaaf mana isaanii qodaa baasanii nuu kennan. Mana ofii keessaa ba'anii. Keessa ba'anii halluu manichaa dibnee jijjiirree qodaa isaanii jijjiirree mana biraatti. Mana ollaatti galanii nutu qodaa keenya achi buushannaa ganama dhufnee akka istiidiyootti keessatti waraabne mana isaanii keessa. Amma kanaatti. So achi nuun torbee sadiif achi turre sheefii fudhannee gallee achumatti kukkii nuu ta'a. Achumatti nyaattu. Achumatti nyaannaa ganama barii kaanee baanaa laga ceenee hojjennaa so cireen achumatti nu dhufa. Barii sa'aatii 11 walakkaatti kaana. Dan amma sa'aatii 2tti hojjennaa sa'aatii 2 gaaf jedhu nu dhufa cireenii achumatti nyaannaa waan abunni dhufa achumatti dhunnaa. Achi deebinee hojii jalqabnaa sa'a 8 achumatti nu dhufa. Achumatti yaannaa amma halkan keessaa sa'aatii 8tti faa kan hojjennu qabnu halkan keessaa sa'aatii 6tti waraabnu qabnu depend on siinicha irratti hundaa'e. Achumatti nu dhufa arbaanni yookaan immoo waan akka tursiistuu wayii nu dhufa itti yaannaa yoo cime immoo irbaata ceenii nyaannaa danii rafna. Sa'aatii 7tti rafnee 11 walakkaatti immoo kaana. Ajaa'iba. 11 walakkaatti immoo kaanee hundumtuu dammaqaa ammas laga ceenii hojjenna.
Achi gaa sa'aatii tokko sa'aatii 45 miilaan deemuu dandeessa jechuudha. Haxxus gaafa galtus tiraanspoortiin hin jiru. So achi immoo achumatti ganamas akkasumattiin risaayikilii akkas. Akkamitti filatte wanci eenyutu si file moo location managerii keetu file moo anumatti file filteettamoo maaliif immoo wanci immoo filatte? Iddoon sun hawwata turizimii wajjinis waan wal qabatu waan qabuuf yeroo ammaa kana immoo haala bareedaadhaan misoomee jira wanciini. Isa faa giddu galeessa godhatanii waan bareedaa kana agarsiisuu yaaddaniitu moo maal yaada keessa galchitaniitu? Wancii ta'uusaa anasitti maa jira malee fiilmichi wancii siin jedhu waan wancii of keessaan qabu. Waa bishaan of keessaan qabu hoteela majaalaan of keessaan qabu nun baadiyyaa isaa fayyadamne. Malee lafa sana miti kanan filadhee wancii lokeeshinii immoo baay'ee nuuf harkaa qaba ture. Sababa muuzii viidiyoodhaan lokeeshinii baay'ee deemeera. Koppii godheera kanaaf yaaduma keessaan qabaa kanaaf istoorii koo wajjin wal qabata ture seenaa koo wajjin bareechee kan wal qabatu achi ture. Kanaaf achittiin fayyadamee malee waan turizimii wajjin maarree wajjin wal qabatu tokkuma siin jedhee bara 1970 dudduubatti gatii deebi'uu fi kan ammaa yoo biildingii amma wajjin walitti ammaa yoo agarsiistan homaa gatiyyuu hin qabaatu. Gatiyyuu hin qabaatu yaa nan seensitaa gaariin dhufu kanaaf dhimma biraaf itti ba'anne. Akkaataan argetti silas yeroo dubbattu fiilmii kana hojjechuudhaaf dursitanii barattoota leenjisaa turtan. Fiilmii kanas immoo kan hojjete akkaadamii taatummaa abbaa lataati. Akkaadamii kana akkamittiin jalqabdan? Leencoon warra akkaadamii kana jalqabe keessaa nama tokkooti. Akkaadamii moo kana iyyuu akkamitti jalqabdan? Fiilmii kana hojjechuudhaaf akkaadamii jalqabdan moo akkaadamiin waanuma hundumaa haa hojjetu jettanii eegaltan? Isa kamtu dursa? Akkuma jalqaba siin jedhee waggoota 4 dura fiilmii hojjechuudhaaf kaafan ka'uun taatootu man dhabe. Nama istoorii koof nama naa ta'uun dhabe. Kaastii gochuudhaaf. Achi fala barbaadu jalqabe maal jala keenya akkamiin godha nama barbaadu hin jiru jechuutti hin ka'e. Sana booda okey maaliifan namoota barbaadu yoo argadhe aktiingii immoo hin danda'an. So kanaafi akkasiin godha ka'een namoota walitti qabadheen tireeningii laadhaan jedhe. So tireeningii laadheen hojjechiifadhaan jedhe. Okey tireeningii laadhee hojjechiise tanaan immoo cumaan maaliifan nama biraafis akka ta'anitti barumsa leenjisuu maaloo marraa keetu. Barattoota leenjisuu ofiifis nam fayyadama namni biraas itti fayyadama. Ijoollee kana immoo deebisee fiilmii hojjechiisa. Achi deebiseen immoo nama biraafis maarkeetiin dhiyeessa. Dan niitorkiin kunis hin uumamaa. Achumarraa ka'ee yaaddi kuni akkasumattiin ka'ee guddataa dhufee amma gaa kunoo kaayyoo sanaaf walitti qabnee fiilmii kanas dhimma itti ba'anneerra kana booddee immoo ijoollee achirratti haala gaariin parfoormii godhan immoo namoonni biraas kaastii godhanii akka isaan beekamtii gaarii argatanii abdiin qaba. Kanaaf yaada fiilmiitu akkaadamii abbaa lataa kana dursa ture jechuudha. Rakkootu gara furmaataatti si fidee akkan sila siin jedhe jechuudha waa ispoonsara irratti. Rakkoon gaafa dhufu teessee soluushinii barbaadda. Sigala? Hojii uumtonni addunyaa kana hundumti isaanii akka kee kanatti eegalani. Rakkoo isaan mudate wayi rakkoo dhuunfaa isaan mudate hiikuudhaaf yogguu jedhuun namoota hedduudhaaf immoo falata. Kanaaf siin jedha amma teessee ispoonsara kompleenii gochuurra birrii kana akkamittiin fidaa maarkeetii kana akkamittiin gurguraa dijitaalatti akkamittiin deebisaa. Sana booda kee soluushinii akkasii ta'a jechuudha. Amma fiilmiidhaaf kaastii dhabuu kootu mana barumsaa akkam banu na godhe. Mana barumsaa gaafa banu anas fayyadee dhalootas fayyadeen deebisee immoo nama fiilmii hojjetu kan biraafis rakkoo isaa fureefi jechuudha. Akkasittiin oomishamaa deemu industirii fiilmiin afaan Oromoo aktaroota aktirasoota ogummaa kanaan barataniin guutamaa jechuudha. Egaa fiilmiin hojjechuun akkuma jirutti ta'ee waa'een akkaadamii immoo yeroo haasofnu akkaadamiin kun kan inni moggaasa argate abbaa lataa akkaadamii kan jedhu kun abbaan lataa Admaasuu Birhaanuuti. Admaasuu Birhaanuu ogeessa fiilmii fi tiyaatira Oromoo aartistii baay'ee jabaa taatoo baay'ee umrii isaa hedduu aartii Oromoo keessatti gubee isa yaadachuudhaaf jetteeti kan kana jalqabde. Akkamitti yaadi kun sii dhufe maatiirraa hayyama argatteetta maqaa kanaan hojjechuudhaaf hayyama gama mootummaatii akkam gootanii kana hunduma isaa walitti qabdee. Waa'een fakkeenyaaf waa'een kubbaa gaafa ka'u yeroo hundumaa Maaradoonaa wajjin ka'a Peeleen fa'aa wajjin ka'u. Waa'ee immoo as dhuftee waa'ee aartii Oromoo gaafa kaastu immoo Alii Birraa wajjin ka'a. Waa'ee siyaasa Oromoo gaafa kaastu akkuma kana wajjin ka'an jiru. Waa'ee fiilmii diraamaa Oromoo gaafa kaastu immoo abbaan lataa Birhaanuuf jechuudha. So nama amma hojjete hin haasa'amneefidha. Nama yeroo rakkoo sana keessa taa'ee nama baay'ee kireetiivii ture.
Isuma beektuudha amma yoonaayyuu. Nama amma yoonatti bakka bu'aan argan. Sasiin jedha kaama qoosaanii dubbata ture akka mammaasaatti akka himamaatti nama himamuufidha. Siirra so nama akkasii kana nutaanaan calluma jennee moggaatti baafnee dhiifne malee sana namni kabajama guddaa maluuf ture. Waan hin gochuu danda'u immoo ijoolleen nuun barsiifnu of fuulduratti nama guddaa akkasii nama aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa taphatee kireetiivii nama ta'e akkasii of duratti ilaalaa yoo hojjetan gaarii ta'a jenneetu maqaa sana yaannee moggaasatti seennee akkuma jettee jalqaba maatii mari'achiifne ijoollee isaa soo ijoolleen isaa baay'eetti gammadanii eeyyamanii karaa seera qabeessaas goonee gama mootummaarras eeyyamatti baafachuudhaafi soo achiinis arganne kanaaf akkasitiin deemee akkasitiin muggane. Hanga ammaatti marsaa meeqa barsiiftaniittu barattoota? Barattoota meeqa immoo barsiiftanii? Marsaa sadaffaarra jira barattoota 100 fi gara 40. 140. Yeroo jalqabaatii fi mana barumsaa sana bantee eegalte barattoota faana argadha jettee yaaddetta? Nan dhabafaa namni dhufee galmaa'uu danda'u waan jiru shakkii akkasii keessa si galcheera. Mala maalii fayyadamte immoo akka namni dhufee galmaa'u? Waan akkasii yaaddoon yeroo sana namni akka dhufu nan ture. Ani baay'ina namaarraati badaas nan dhibu ture. Because nama tokkotu value qaba jedhee nama waan ta'eef. So aartii keessatti namni baay'ee hin barbaachisu. Nama muraasa seeraan dandeettii qabu barbaachisa. Hacaaluun nama tokko ture. Nama tokko ture. Nama baay'ee hin turre. Nama tokkotu nama baay'eedhaaf haala baay'een hojjetee darbe jechuudha. Biyya raase. Akkuma kanaan aartistii jechuun. Namni uumamaan aartistiin nama baay'ee hin barbaadu. Ali Biraan nama tokko ture. Dhugaadha. Nama baay'ee hin turre. Kanaaf imagine dhibbaaf maarree keessaati nama tokko nama lama ciccimaa akkasii baafnennaan biyyaaf bu'aa guddaadha. Biyyaaf namoonni aartistii. Abbaallataas namuma tokko ture. Nama tokko ture. Diraamota kumaatama kana hundumaa keessatti nama tokko ture. Kanaaf namni tokko iyyuu dhufee barsiisuuf reediin ture yaani. Nuun ijoolleen nu wajjin turan jechuudha. Kanaaf aartii keessatti namni baay'ee barbaachisu waan ta'eef baay'ee nama baay'eerraas acceptation hin qabnu turre. Egaa inni biraan amma yeroo ammaa kana immoo akaadamii Abbaallataatti hojii dabalataa wal dorgommii immoo eegaltanii jirtu. Ijoolleedhuma barsiiftan kanayyuu gara dorgommiitti galchitanii daanyota yookiin abbootii murtii adda addaa keessanii isaan kana ilaalchistanii hojjettu. Dabalataan immoo namoota aartii adda addaa aartii biyya kanaa keessatti aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa qaban muuxannoo olaanaa qaban waamtanii barattoota keessaniif akka isaan muuxannoo isaanii mudannoo isaanii waan jireenya isaanii irraa baratan gochaa jirtu. Yaanni inni kunoo dabalataan waan dhufe wayiiti immoo qaamuma sagantaa isa duraa ture hammam immoo itti milkooftaniittu. Showuun suni namoota daawwataniif showudha. Barattoota sanaaf garuu qormaata. Qormaata. Yeah, because daree keessatti waan baratanii nuuni acting for screen and acting for stage barsiifna. Screenii wajjin walii baruu qabu. Sanaaf waan dareetti baratantu gad ba'anii immoo performii godhu. So nama ilaaluu fi showudha wal dorgommiidha enjoy godha isaaniif qormaatadha. Kan isaan qorus immoo barsiisotuma isaaniidha. Akka gastiitti nama tokko gidduutti hin galchina. Kanarraan kan hafe garuu barsiisaatu isa kutaatti isa barsiisee isa si barsiise kana akkam qabattee hin qabannee man performii gootu waan jedhu qoraanii jechuudha. Kana jechuun durus kilaasii keessatti hin qoramna miti qormaata. Qormaatuma sanatu dijitaalii ta'ee dhufu jechuudha. Murtoon isin yuutuubii irratti akka kanatti murteessitanii yeroo baay'ee barattoota fa'aa achirratti naasistanii waan hundumaa kennitan kun isuma dhugaatii moo isa waraabbiiti? Isuma dhugumaati. Isuma dhugaati. Qormaatuma isa sirriidha. Qormaatuma sirriiti. Jechuun amma kan si dhibu barattoonni keenya baay'ee daarsoo disciplined baay'ee amalli isaanii warqiidha baay'ee ogummaa isaanii jaallatu baay'ee ajajamoodha baay'ee barachuudhaaf dhaga'uudhaaf waan haaraa baruudhaaf qophaa'oodha. So kana waan ta'eef yeroo akkasitti itti dubbannu seera ogummaadhaan sirriitti kominikeetii wal godhu nama biraa sarpiraayizii gochuu danda'a malee. So kanaaf karaa kanaa yaaddoon hin jiru dabalata waan ati na gaafatte keessaa warra muuxannoo qaban immoo saayinsiin barsiifna saayinsii qofa barattee badaa milkaa'uu dhiisuu dandeessaa garuu saayinsiif muuxannoo yoo baratte qabaatte irra caalaa milkaa'uu dandeessaa. Kanaaf jenneetu namoota immoo umuriin buleeyyii ogummaa kana keessatti piroofaayilii gaarii qabanii muuxannoo gaarii qabanii karaa irra darban immoo ijoolleedhaaf sheerii gochuu danda'an immoo waamne akkasaan sheerii godhan goonaa sagantaa akkasii qabna. Kun kutaama barnoota keessaa fi kaayyoo akaadaamicha keessaa. Warri
akademii kana keessatti baratanii fiilmii kee irratti amma hirmaatanii jiru. Kilippiiwwan kee irratti hin hirmaatu kanaan dura hirmaachistee beektaa? Kilippii kam irratti hirmaatanii beeku ijoolleen kee? Namoota muraasa hirmaachisee ijoollee warri sirba guutuu abaraa irratti faayitii stick faayitii godhanii lamaan barattoota qoodhaa. Akka speeshaalitiin galcheeni amma garuu warri kaan barnoota irra jiru waan ta'eef amma barnoota fixanitti badaa waan biraati akka isaan barfoon godhaniif hin eeyyamnuu fi barnoota kana booddee garuu muuziq viidiyoo irrattis koomeeshaalii irrattis akka barbaachisummaa isaaniitti fiilmii irratti koomii irratti hin deemu ijoollee muraasa immoo maskiit koomii garaa garaa irra deemaa jiru hirkoorras barattoonni keenya hirmaachaa jiru. So kanaaf itti fufa. Kilippii hanga ammaatti hojjette yaadatta lakkoofsaan? Lakkoofsaan exact kana jechuun danda'u dhuguma dubbachuuf gatiin hojiirra jiruu fi badaas taa'ee hojii koo lakkaa'ee ofitti hin himu. So garuu 50-60 gidduu jiru. 50-60 gahan ajaa'iba. Hojiiwwan baay'ee gurguddoon tokko amma kun kan sila jenne gammadaan kun kumee sirbaa kan guutuu sana bulloonis hojii keeti. Akkasumas immoo hojiin jalqabaa mukuxaa'een hankeeti. Hojiileen baay'eetiin hin daganne kilippoota hojjette keessa kan baay'ee hanga ammaatti namnis jaallatee atis immoo irra deebitee gaafa laaltu bakka kanatti waanuma bareedaan godhe jettee itti gammaddu jira. Dhuguma dubbachuudhaa fi amma tokko keessaa waan jaalladhu qabaa waan jibbu qabaa isa tokko keessaa waan jaalladhu qabaa waan jibbu qabaa. Na hunduma isaa tokko isaa perfectiidha waaw kana waan hir'isnes kan jenne qabu kana ciraama isaa hin jaalladhu kan hin jennes hin qabu. Hundumti isaanii ijoollee kooti. Ijoollee kooti. Ija tokkoon hin ilaala. Ija tokkoon hin ilaala. Waan irraa dhiisuu hin qabu jette. Kilippii analis immoo waan beeksisa TV adda addaas hojjetteetta. Ana waliinas carraa hojjechuu arganneerra. Beeksisawwan TV kan irratti gama sanaan baay'ee dhiibuu irratti hammam itti deemaa jirta? Cooperative Bank wajjin beeksisa 2-3 tokko hojjenneerra. So kanarraan kana fee amma xiqqoo see muuziqii dura gara kanatti gatiin ceefi fiilmiin kun baay'ee biizina godhee ture waggoota tokko olii fi kanaaf iddoo adda addaarraatti naa dhufeera affeerraanii yookaan immoo invitation naa dhufeera garuu yeroo argadhee ittiin hirmaannee yoon fiilmii kana fixee ittiin deebi'a jedhee yaada. Leencaa maltiimiidiyaa noo eessa ga'e? Leencaa maltiimiidiyaa Finfinnee geera. Akka kaampaniitti hojjechaa jira jechuu kooti. Akka kaampaniitti hojjechaa jira. Muuziq viidiyoo baay'ee leencaa maltiimiidiyaa hin hojjedha. Leencaa man hojjette. Beeksisa man siin jedhes leencaa man hin hojjedha. Abbaan Lataa wajjinis paartinarii ta'ee kan hojjetu. Abbaan Lataas paartinarii. Yaa leencaa wajjin. Abbaan Lataa garuu maallaqa kana hundumaa eessaa fide barattoota irraa funaaneetu fiilmii kan hojjete moo Abbaan Lataatu hojjete jedhama jedhu. Yaa gaafii bareedaadha. Jalqabuma isaayyuu manumsaa kana paartinarii sheer kaampaniidha. So nama lamatti bannee Gammachuu Abrahaam jedhama. Nama baay'ee nama ajaa'ibaadha. Nama paashinii guddaa qabu, nama koomitimentii guddaa qabu. Nama anatti onnee natti godhu jechuudha. So isa wajjin hojjenna. Kanaaf sheer kaampaniidha. Akkasidha jechuudha. Egaa fiilmiin Abbaa Malkaamuu amma eebbaaf qophaa'ee jira. Torban dhufu dilbata kana in eebbifama torban har'aa jechuudha. Eessatti eebbifama akkamii carraa kanaan uummata kanas yoo affeertee dabalataan immoo fiilmiin kun erga eebbifamee booda immoo maal irratti dhiyaachuu danda'a karaa kamiin argachuu danda'u laata namoonni fiilmii kee yeroo baay'ee kompileeniin jiru beekta fiilmiin Oromoo Finfinnee irratti galma tokko keessatti in eebbifna kanaan duras samboo dambada fiilmiin. Isa kana furuuf maal gootanii eebbisaa fi waan jiru kan akkatiin. Okay, galatoomii torban har'aa sa'aatii 8 irraa kaasee galma tiyaatiraa biyyoolessaa kan Biheraawii Tiyaatiriitti eebbisama. Finfinneetti eebbisama. So namoonni beekamoon artistoonni hiriyoonni koo warri hojii hojjetanii keessumoonni kabajaa guddaa bakka argamanitti jechuudha. So ogeessonni bakka argamanitti haala ho'aa ta'een eebbisama. Egaa itti dadhabneerraa hojjenneerraa dhuguma dubbachuuf amma himachuuf hin geenye garuu kottaatiin nu ilaalaa kottaatii yaada nu laadhaa riyaaktii irratti godhaa sadarkaa fiilmiin keenya irra jiru daawwadhaa yaadi keessan nu barbaachisa. Kanarraan kan hafee hiriyaa keessan maatii keessan jaalallee keessan hundumaa irratti affeera Biheraawii Tiyaatirii kanatti yeroo jalqabaaf argisiisaa jirra seenaa keessatti jechuudha.
mana sana keessatti fiilmiin afaan Oromoo ilaalamee hin beeku. Kanaaf isin kottaatii irratti hirmaadhaati immoo guddummaa keenya guddummaa keessan argisiisaa jechuun barbaada jechuudha. Kanaaf hundumti keessan daawwattoonni Gammadaa Shows Finfinnee fi naannoo Finfinnee kan jirtan torban dhufu dilbata sa'a 8 irraa eegaltanii galma tiyaatira biyyoolessaa Biheeraawii Tiyaatir jedhamu achitti hundumti keenya wal argaan keenya achitti haa ta'u fiilmii kana waliin haa eebbifnu aartii Oromoodhaaf gaachana ta'uu keenya haa agarsiifnu. Sila akkuma nutti dubbachaa ture leencoonnis ispoonsara tokko malee fiilmii kana hojjetaniiru nus immoo akka cinaa jirru waan dandeenyu hundumaan tumsa akka goonuu fi eebba kana irratti akka argamnu kabajaa olaanaadhaan affeerra. Leencoo atis milkaa'e tarii erga eebbifame booddee eessatti argachuu danda'u maal yaaddanii isa jedhu yoo nuuf. Okay. Erga eebbifame booda amma gaa fiilm feestivaalii adda addaa irratti hirmaachisuuf sammiitii gochaa jirra. Biyyoota alatti. Fiilm feestivaaliiwwan kan Afrikaas kan warra Westerniittis maqaa koomiteen hundaa'eera. Boordiin kan warra fiilmii kana hordofuu jechuudha. So isaan hordofaa jira. Yoo egaa amma warri fiilm feestivaalii kuni badaamayyuu akka nuun agarsiifnu barbaadan mana siinimaa akka seenu barbaadan because jalqaba isaan biratti ilaalamee isaanis kan barbaadanii yeroo jalqabaaf nu biratti ilaalamee isa jedhu barbaadu waan ta'eef jalqaba isaan biratti ilaalamee mana siinimaa akka seenu barbaadu. Kanaaf amma negotiation marra jirra warra boordiitu qabatee jira. So isaanii yeroo isaanii wajjin haasa'anii fixanii submissionii isaa maal fa'aa fixannu beeksisu mana siinimaa magaalaa Finfinnee keessas hin galchina. Magaalota Oromiyaa gurgurtoota magaalota Oromiyaa keessas immoo godinoonni Oromiyaa aadaa fi turizimii bulchiinsi magaalota haala achi jiru haala gaarii nu mijeessinaan biirokiraasii jiru nu hir'isaniinaan magaalota Oromiyaa irras naannofnee argisiisuu barbaanna. Dargaggoota baay'ee namoota aartii kana keessatti jiranis mootiveetii gochuu gatii barbaannuu fi sagantaa akkasii gochuu barbaanna. Pilaatfoormiiwwan dijitaalaa kana waan yaaddan jira akkuma sila dubbanne warreen akka Netflix ta'uu danda'a biyya keessatti warreen akka Tele TV kaanis warreen jiran. Jalqabneerra amma waan kana jechuurra hin geenye ejentii qabna ejentoliin keenya dubbisaa jiru warra Netflix yoo isaanii wajjin diilii gaarii qabaannee negotiation gaariin xumurre Netflixnis dhufuu dandeenya. Garuu yoo achinis immoo ejentonni jiran haala gaariinis xumuruudhaa baannee deebifnee pilaatfoormiiwwan dijitaalaatti hin finna jechuudha baay'ee of harkaan tursinu. Egaa Leencoo Fiqiruu waliin dubbii baay'ee bareedaa fi baay'ee barsiisaa waa'ee fiilmii kee waa'ee hedduu nutti himtee jirta. Waan amma isin yaaddan kan hundumaa milkii guddoo isiniif hawwina biyya keessattis biyya alattis turtiin Gammadaa Shoo wajjin goote kan guyyaa har'aa asuma irratti goolabuudhaaf dirqamna sababii sa'aatii keenya qofaa fi yeroo kee eebba fiilmii kanaaf otuma fiffiiddu gidduutti si qabannee yeroo keetiif ulfaadhu siin jenna. Galatoomii. Cheers. Cheers. Ayyee isinillee Gammadaa Shoon aatii keenya wal promotii gootanii galatoomaa faandaa kan fi ulfaadhu. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin bareedaa fi hawwataa Leencoo Fiqiruu daayireektara kiliippiiwwanii fi akkasumas immoo fiilmii haaraa amma bahuuf deemu torban har'aa kan waliin daawwannu abbaa malkaa kan ta'e waliin guyyaa har'aa kan qopheeffanne kana fakkaatu. Maarree hedduun keessan akaadamii taatummaa baalataattis barachuu warri barbaadan Leencoo quunnamuu dandeessu. Garuu ammoo hunda caalaa fiilmii abbaa malkaa galma tiyaatira biyyoolessaa Biheeraawii Tiyaatiritti torban har'aa sa'aatii 8 eegallee waliin haa ilaallu aartii keenya haa guddisnu jenna. Torban keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Gammadaa Shoo kan torban kana fakkaatu ture torban nama torbaniin waa taasisu nagaatti isiniin jedha.